Abbaa koos fayyisaa koos. Abbaan kee abbaa keeti abbaa foonii. Waaqayyoon abbaan Yesuusa. Abumaas koi ka. Abumaas koi. Koi. Jalqaba abbaa koo nagaa fachaa turte abbaa koo fuudhee yookiin alaazar jettee abbaa koo fi wangeela keessa maaf jettare abbaa koo nagaa fachaa turte. Laa jechuun kaa abbaa. Baay'ee keessa seenu barbaadanii kattisaa baay'ee keessa seenu malee gaafii normaal wangeela keessa seenu. Akkas. Okay, waan Yesuus abbaan ni qabaa miti? Ni qaba. Abbaan Yesuus maal siita? Abbaan Yesuus waaqa dacheeffamii uumeedha. Akkasiin hin jenne afaan salphaan si gaafadha yaa Iyyisiisa. Waan jedhe Yesuus abbaa ni qaba. Abbaa koo jedha. Abbaan Yesuus Alazaariif maal ta'a? Abbaan Yesuus kanaaf waaqa kooti. Abbaasiif hin ta'u? Anaaf waaqa kooti siin jedhe. Abbaas naaf ta'a waaqa kooti. Gooba Yesuusiifoo abbaan san waaqa ta'amu hin ta'u? Yesuusiif abbaadha. Abbaa beelmi immoo tokko. No, akkasin jenne maal Alazaar? Yesuus tokko si jechaa jira. Nama waaqayyo. Ayyanin daga. No, akka jedhu Yesuus wangeelii na bira jira. Yesuus tokko jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 abbaa koo fi waaqayyoo keessan jedha. Waaqayyoo kooti waaqayyoo keessan abbaa kooti abbaa keessan jedha. Yesuus abbaas waaqaas ni qabaami. Dali, Muaz waatu jedha. Yesuus abbaas waaqa ni qabaa yoo naan jette waaqummaa isaatiin yeroo jirutti abbaan ni qaba. Waaqummaa isaa dhiisee kan biyya lafaatti galu. Waaqni waaqummaa hin dhiisa. Dhaggeeffadhu. Allah ajaa'ib. Dhaggeeffadhu. Ishi dhaggeeffataa jiru. Kunoo dhaggeeffadha. Kaya Muaz, Filiippiyoos boqonnaa lama lakkoofsa 6 kan jedhe inni waaqayyummaa jiru. Eenyu akkas jedhe? Yesuustu jedhe moo Phaawulos? Eenyu akkas jedhe? Nama dhaga'uu hin dandeessu. Wallahi si dhage. Sira gajja. Maan taane daa'ima atu daa'ima waan hin taane waan ani lolinka asirra guddaa baran. Waan sin jedhe waan Filiippiyoos natti haasawu jette waan Yesuus natti haasawime sagalee Yesuus dubbii Yesuus dubbii Phaawulos dhiisi. Inni Phaawulos inni Yohaannis hundumti isaa dubbii waaqaatiin tokkodha. Okay, dubbiin Yesuus ta Phaawulos tokko? Tokkume, ana biratti tokkume, ijuma tokko ni danda'a. Si biratti malee Yesuus biratti tokko dubbiin Phaawulos fi Yesuus. Laalla keeffatu dubbiin wangeela keessa jiru hundumti isaa tokko ijuma tokko ni danda'a. Okay, waa si gaafadha. Okay, fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos nyaata kana nyaatin yoo si jedhe Phaawulos nyaadhu jedhe ni nyaatamoo nyaattu ajaja eenyu fudhatta? Bidi wangeela keessa bidi kan Yesuus nyaata jedhe Phaawulos ajaja jedhe. Waan sin fakkeenya waan sin jechuudha siifin ko waan si kan nude. Meera waan si kan nude maqaa ka. Wangeela keessa bidi. Alazaar fakkeenya bar fakkeenya siif galuutti la misaale gusin for example sin jedhani mana barumsaa si barsiisan. Na dhaggeeffadhu. Okay, waan gurbaan akkam haasa'uu hin danda'u boo? Fakkeenya. Mee profaayila waan saniif duuba kaasii na hojjaasa waan ibsi duuba jiru san na coqqo jira. Suuraan kee boolla seenee qabrii seenee ba'u jira. Si jinkaaraabi. Ena jinkaay. Asii hollachisa see kana godhu jira. Kana si godhu jira. Hin jijjiirin kaasi waan si duuba jiru kaasi. Maqaa Abu Muaziin. Sirra haa rukutu maqaa kan kootiin guyyaa irraa kana. Waan sanaaf duuba kaasa. Ammaas leencaa fi jaldeessa ol cinaa keessee mee kaasi ka? Wanti kanuma dhaadheessu dhufte malee firratti. Aboo suuraa kan kee kaayee suuraa namaatiin akka dubartiin dhiira jaalattutti maaliif gootan firraa kaasi? Suuraan kan kee suuraa jaldeessaa fi namaa keessa seenuu jira bar. Haasa'ii waan biraadhiis. Suuraa. Okay, dhiifadhu siif haa ta'u bayyee. Een danda'u iddoo wayii jira. Okay. Dandeessa kamiin leenca daffara jedhee warri baaroo baasu Abu Muaz. Sittaasa. Bara hojii taatiin haasa'u. Haa nyaatu leenci jaldisaa nyaatu dhiisaa isaanii wal bira kaa'e.
Okay. Jilli kimsa Abu Muaz. Waan jedhu. Akkana taasise nasirratti dhufe gobazi. Akka akkana si wayii. Ala. Waan jedhe. Waan jedhe. Angoo jettee salaaluun feenu yoo kaafte kaas yookaan viidiyoo kibaddu haasa'e. Maalin roggu bataanti. Galtee saamaan ta'uu nutti anna godha kana. Fakkii. Gurba. Aboo sodaa. TikTok gubata TikTokis dura gubataaf jennes dura gubatti hayyee. Seera balleesseet. Abu Muaz adumti nafaan haasa'e. Waan biraa Ani na hojjaa saa'u dadhabdee bara waan si gaafadhu wooma xiqqoo takka kun si gaafadhe akka daa'ima na dura deemu malee na jala deemu didde waan jedhe waan si gaafadhu. Na gaafadha. Okay fakkeenyaaf abbaan qabdaami yoo abbaan kan kee mana kanaa gadi hin bahin siin jedhe Abu Muaz gabbee siin jedhe ajaja eenyuun raawwatta. Isa abbaan kun aan jedhe sin raawwatte. Goobas yoo Yesuus Kiristoos hin deemin siin jedhe Phaawulos deemi siin jedhe ajaja eenyuun raawwatta. Wangeela keessa ragaa bakka iyyatti duranaa hin gurbaa kan akkam godha naasii kan nu deema ajaja hafuratu wanaan fudhanne maal gootaree deemree maana waan biyyoon deebisne okay Yesuus nagaan siifaatu bakka dhiisati ijoolleedha ijoollee miti. Please. Narratti jabinkaa. Jaldeerurraa kaasu gaafurti. Gaafii qabdu gaafii orijinaalii gaafadhu. Orijinaalaa fi feekiin hin jira. Gurba afaan Oromoon si gaafatu jira. Waan hanqa kana hundeebisuu hin dandeenye TikTokii leencee jetteef duuba keessa waan siin jedhe na dhageessaa miti. Amma fakkeenyaaf ajaja ani amantii tiyya keessatti waan Allah na ajajee fi Muhammad na ajajee wal qixaa miti. Waan Rabbiitu dursa waan Waaqayyoo dura dursa. Ni maal ta'e jallaan? Na dhaggeeffadhu dura. Quraana keessatti maal ta'e jira? Quraana quba qabdaa na dhaggeeffadhu ka. Deem nagaan boqodhu bakka. Yesuus nagaan siif haa ta'u. Laalaa dhaliisi jabaadhaati leencaa si harkee. Goobas. Maal jette? Nagaan siif haa ta'u akkam? Nagaa akkam? Jirta? Jirra. Kiristaanaa mi? Dubbadhu nafaan. La, wanni eenyu Alazar dhiisi isa okkee jabaa keenya jabaadhu. Nagaan siif haa ta'u akkam? Ayaa bu'aa. Galata Rabbii baga jiraatte akkam? Waan fayyaan qabne achi suuruma namaa qofa hordoftu malee. Kiristaanaa mi ati? Kiristaanaa mi? Ajaja Phaawulos raawwatta moo ajaja Yesuus raawwatta? Dura ajaja Phaawulos maal akka ta'e hubatteetta? Eegale kunis. Ani waan si gaafadhe kallattii naa deebisi. Ajaja Waaqayyoo na hubachiisin nu hubachiisin jedhe. Ati barsiisaan kan kee Phaawulos moo Yesuus? Meejara lamaan akka Phaawulos jala kutu eenyuti? Hordofaa eenyuti? Maaliin si gaafadheen? Maaliin si gaafadhe goobasi kiyya maal taate maqaan keenyu dura dhiifama Yesuusin hin jedhu. Yesuus ati? Yesuus ati? Ajaa'iba uummata kana maqaa kan kee kana harmeen ta'e si baafte Yesuus Kiristoos wanti akkuma goonee akii jiran awwan dalagadhaan irraa dhiisaa tanaaf ente wangeelan fudhattu wallaahi rabbi isaan haa qaqqee Abu Muaz maal agattanii akkaataa singanne dhiise ati yoo firaa dhiisi boo waan sin jedhe waan si gaafadhe deebise gun jedhe na diddee akkamsi godhe Gurba rakkoon hin jiru laa narratti hin qabine nan jubiin kun narratti maal sirratti qaba sirratti hin qabne boon maal sirratti qaba Gurba dubbadhu waan beet waan fadhe dubbachuu okay gaafiin waan hin siin jedhe ajaja Phaawulos dursitamoo barsiisaan kan kee Phaawulos moo Yesuus lachuu anaaf tokkodhaan siin jedhe akkasiin hin jenne an akkasiin hin jenne awwallaluu miti digaleedhaafi siifin kan akka wallalu waan duran inni kawo maal taate waan jedhe barsiisaas naan jedhu barsiisaan kan kee Phaawulos moo Yesuus
Paulos illee wangeela barreesseera barsiisa Yesuus Kiristoos illee barsiisa garuu waaqadha Yesuus Garuu okay. Okay. Barsiis Paulos fi Yesuus wal qixa. Paulos fi Yesuus wal qixa. Paulos nama barsiisa nama. Okay. Barsiisa nama fakkaate malee waaqadha. kan biyya lafaa barsiisu jedhee ergame Yesuus immoo Paulos kan ergame Waaqayyo bira. Maal jetti? Kan Waaqayyo bira ergame biyya lafaa saba Israa'el akka barsiisuuf kan waggaa 3 barsiisu ture Yesuus immoo Paulos. Yesuus dha waggaa 3 walakkaa namoota kan barsiisaa Barsiisaas gooft holdan barsiisaas gooftaas nan jettan kan jedhe Paulos immoo Yesuus. Yesuus Kiristoos wangeela waan qonnaa fudhatee dhabu sadiirratti barsiisaa buusaa keessatti nama akkuma jettan barsiisaa. Eeyyen. Okay. Okay, Paulos barsiisaa keeti moo Yesuus tu barsiisaa keeti moo Paulos? Lala. Paulos hoy Yesuus waan barsiisaa biyya lafaa irratti barsiisaa ture namoota baay'ee. Barsiisaan amantaa keessa kan lala kan barsiisaa jedhan barsiisaan kan kee meeta kitaa akkamiin deebisuu dhabde. Barsiisaan kan kee eenyu nan jedhe barsiisaan kee jaabaluudha. Barsiisaan kan kee kan amantaa kan wangeela Waaqayyoo barsiisaa ture Paulos immoo Yesuus. Barsiisa Paulos barsiisaadha. Paulos barsiiseera Barsiisa Paulos barsiisaadha. Barsiisaa jedhanii ni jiranii. No. Paulos ini barsiisaa jedhamne saboota yookiin wangeela barsiisaa. Okay, ayyee okay didde. Okay. Sirraa jijjiira kanaaf. Yesuus Kiristoos immoo ani barsiisa keenya jedheera wangeela. Kanaaf barsiisaa keetiin Paulos. Waan Yesuus barsiisaa keetiimi. Yesuus waaqa footi dhagahuuf biyya lafaa. Hoola mucaan nama jala deemuu hin danda'u waan si gaafadhe mana barumsaa kutaa meeqa baratte? Ani moo? Xumurtee iskoola maal baratte? Abumaa taane siin barsiisa dhuga. Siin barsiisa abumaa. Halleluuyaa. 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 Maal na barsiista? Ogummaan kee maal na barsiista? Naa himime. Waan barbaade. Maal waan barumsa baratte qofa naa misirraa hin baradha waan hin baratin yooti baratte. Wajuu malee beekumsa maal qabda abumaa? No waan sin jedhe maal baratte naa uummata kanarratti. Ani moo? Ani wangeela barsiisuu nan danda'a. Ati mana barsiisuu. An wangeela siin hin jenne barumsa ammayyaa maal baratte? Gurba barumsa ammayyaa maal baratte? Dhaggeeffadhu. Ani wangeela barsiisuu nan danda'a. Ati mana barsiisuu dandeessa. Okay, si waan jedha barumsi lama tokko wangeela tokko amantii tokko barumsa akaadaamii ammayyaati. Akaadaamii baratte? Amma waa'ee amantaa isaarra. Waa'ee amantaa. Waa takka hin beektu jechuudha. Nam zimbila kan ofirraa deemaa kan. Yesuus cufadhu yeekoo tokko. Deebisuu hin dandeessu gurba maal asii gootati profaayiluma duuba kakkeessee waa. Mina inni tokko kofaluma akka dubartii kofalta. Suuta haasa'ime akka dhiiraatti haasa'e. Ani kofal ama biyya faranjiitti maraataa akkana kofala akka keetti kana Amaanuweel geessan. Suuta jedhu ka. Okay, siin barsiisaa qoye. Okay, wangeela na dhaggeeffadhu gurba. Waanuma takka mata duree raasawatti hin jiru. Sa'uma fixu jirti. Wanti. Wallahi peentee dhabneef hin barsiisee hojii haasa'u jira malee nama jabaan dhabe sanumaaf hin. Mee gurba suutan saalfanneeni. Wallahi waan gurba baradhuuti kootume wallahi. Asirra ijoollee hin deddeebini daabboo barbaadi malee. Dinqaa hojii dubbatu. Dinqaa hojii dubbadhaa dhiisa. Okay, akkasuma firraa taa'eeti deemu nagaa hin jiraadhu. Gobusii kiyya. Wangeela baradhu. Deemi gara mana barumsaa deemiti barumsa fixii koo. Quraana ayyee quraani beektaa? Okay, koy. Oya. Quraani beektaa? Okay. What ati gurre kee kun ati laayifii mee if duba Amaanuweeli laayifii seentemo mana keeti. Mee na duba if duba ka garsiisi mee bani. Suuraa if duban kaayini. Okay, dem diqaalaa Paulos dem. Diqaalaa Paulos. Yaabo enu kuuze enu jarjaree kuuze.
Ana rukta wana kana tan Namni- dura akana tan. Namni hojii dhufa suutuma keessa deeme xarroo Akana tan na wajja sa ko jetti deebise. waan daabboon quufiin bajaajii jala deemaa ooltu tana. Akka waaqayyoon isi. Har'a Muaz wajjin haasa'ee jedhe dhaqee. Kottu deebi kottu. Nama waaqayyo akkamiin hojii dubbata ilma dhiiraa ka qaama saalaa dubartiitiin gabbee. Hin saalfatu gurba. Ade buwa. Namni kun mute qabadha. Iya. Iya. Maka Oromiifan baranneetillee akkuma Maammadii dubbisuu hin dandeessu? Yaa beleeso naamusaan haasofna qoy waan arrabsiniiti naamusaan na wajja haasofuu dandeetta? Nama sirnaa nama barsiisaa yoo mojja haasa'uu geette yoo mojja haasa'uu geettan bar kun gooftaa keessa ni bar gooftaa waajjirti arra muwaazii baay'ee Abu Muazini isin jala bar kun gooftaa keessa ni gurba gooftaa keessa biratti arra keenya rinkaa kun gooftaa keessa ni kabajamuu qaba bar. Isa baay'ee. Isa irratti hin qabina Isa. Miyuuti irratti hin qabina. Miin afaan haasa'u. Naamusaa wajjaa Abu Muazii faana naasa. Abu Muazii faana. Dhaggeeffadhu. Waan arrabsinu anis waan arrabsu atis waan arrabsitu waan caafatarra jiru waan sagalee waaqayyoo dubbatu qofa asirraa si dubbisee si gaafadhee naa heeyita walii gallaa. Abu Muazii faana naasa. Abu walii gallaa siin jedha. Abu Muazii na wajjin haasoftaa. Ati sheeki dagana ustaza Abu Muazii faana naasa. Abu Muazii Kalli walli ustaza maal wali torra tana akka lukku ufi wali galina me na wajjaasay yoo dandeette shura Abu Muazii na faana haasa'u na wajjinaasay siin jedha na wajjinaasay keberi miskinan ta'inka Abu Muazii Abu Muazii kana wallahi gaafin Itoophiyaatti gabbue waaqeffachuun keessa waan hin hafne bar by the way Abu Muazii kee kana ollachiisu malee yoo bu'e dalaata keessa waan hin hafne mee koy waaqayyoon keessa dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu Abu Muazii ollachuu baannaan ilaaltarra har'a Abu Muazii ollachuu baannaan ilaalta na waliin naasofta munaasofta ni haasoftaati dandeessee nafaan